Raachumni kun kuni fira keeti kuni diina keeti jettee agarsiifte firaaf diina kiyya addaan na barsiifte. akkam kabajamtoota daawwattoota kiyya na yaadanitti humni anillee baay'ee si yaadeen jira. Har'a baay'ee haasaa isinitti baay'isu gara viidiyootti. Tamaree timirtii tamaree tumuree kolleejii tumuree dippiloomaa digirii jabaa deebi'ee nufe kinooriin. Silkitti jaallateera. Eeshi. The Bluetooth device is ready to pair. Oyo. Sina oolchu waan akkasii. Waan akkasii sinuma oolchu. Daariin kee abadu. Anneta. Inde? Maala baakee gootee baatee. Ante daariin. Wayne. Naannessa qammasash. Si qammase naannessa. Wayne qammasash. Matatash. Qammasash. Si qammasash. Wayyoo shawaa hangisaa nan badeeni. Nauta naatunina. Nauta irraa olin dhiisu. Qammasiise. Maaf qammasiiste garuu seen. Amma inni koo waan balleessee hin qabu. Kan balleessaa qabu abbaa qammasiisee nama ta'e. Akkam qammastee hin jennaani nuyi. Hin jennu. Wayyoo. Akkam na beektaa? Indaanqoo gaafa sirriitti hin qabne ariitee qabdamini durii indaanqoo gaafa qabdu maal jette seerra bisti beektaa? Ani isumaan dadhabee maal na beektaa? Ani moo nan shammataa beektaa namoota beekaa. Booddee akkam jetti? Himara akka bakka. Jechi ishee arraba hin taane baasti gaafa baastu. Gaafa xiqqaa kam gootee qabdu. Ani kanumaan dadhabe. Dhuguma waan nama dadhabsiisudha garuu. Ndaaqoon akkas nama gooti. Yautu guddaa maaloo yauti guddaa suutata galii maaloo kamisi guddaa. Raachumni kun. Katalamaa raajii godhamnaa maaloo nan dabbarama. Sinkarasi maaloo kamisi guddaa. Isee kana akka ajaa'ibaatti bifa ajaa'ibaatti wajjin reaaktii gochuu qabna. Amma immoo sirba hojjettanii fi mucaa keenya nuyi baay'ee jaallannaani. Ishi. Yautu guddaa maaloo yauti guddaa suutata galii maaloo kamisi guddaa. Katalamaa raajii godhamnaa maaloo nan dabbarama. Sinkarasi maaloo kamisi guddaa. Sinkarasi maaloo kamisi guddaa. Muuziqaa ajaa'ibaa. Muuziqaa takkaan agarree muuziqaa akkasii. Waaw. Mucichinni muuziqicha akkanaaf barteessu hin jirtu. Galatoomi rakkoo. Kuni fira keeti kuni diina keeti jettee agarsiifte firaaf diina kiyya addaan na barsiifte. Silaati hin jiraanne hiriyaa dhugaaf dharaa yooman addaan baafadhee firaaf diina koo baraa. Gargaarsi tokko malee rakkina meeqa taree sababuma keetiinan firaaf diina koo baree. Ani sin galatoomfadha galatoomi yaa rakkoo silaa ati hin jiraanne ani hin beeku waan tokko. Hunduu si cinaa jirra jedhee abdiinat toree ati mana koo dhufnaan hundinuu narraa goree. Ayyoomiyyuu sin jibbu akka namoota kaanii rakkoo galatoomi onni irraa dhugaanii.
sababuma keetiin firaaf diina koo bare galatoomii yaa rakkoo maaliifin si jibbare. Waaw walaloo ajaa'ibaati. Viidiyoo keessatti walaloon baay'ee chaara. Yaa namooti gara chaanaalii kanaa dhuftanii viidiyoo daawwattan akka kana walaloodhaan isillee xinnoo si sammuu keessan akka bashannansiistaniif jechuudha. Ani mama sama gara roti ubah tu ti asyik arah tu reti bila jual arah. Isok abad ube punya satu tu. Hari tu kaki ada tu. Ana actually mucaa kana baay'ee na taphachaa garuu dhuguma dhuunfan fakkaata anayyuu dhuufu cinatti dhufa haaraa asii haaraa garuu simbira miti asii asumaa dhufan ijoolletti mutummaa wal harkatti qabee dhuufee laama. Wayyoo uummata koo. That was sumo. If you think about it, man, that is ultimate sumo. That was interesting. He tried to do a little left choke with both fists there from the inside of his neck and Yarborough. It's really interesting. It's very difficult to pull that off. Dhugaadha jireenyi baay'ee qaala'insa ajaa'ibaa fidee jira. Ta'u yommuu malee uummati akkuma isin agartanii harka laachaan jiru uummati. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti baay'ee achi ol ka'aa jira. What? Gurbatiin baay'ee daansii dandeessii bifa maalidha? Ana amma hamma nan danna isaa ammatu lafaa achi ol ka'e. Garuu amma maaloodha hin qabu. Abshaalummaan baay'ee dabalee jira. Yoo akkas abshaalumaan malee hin ta'u namni sitti dhiyoo jiru suma lafa jiru kana qabate. Ayyeen viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kan biraa nagaa walitti deebinutti ciao.